أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في هردفتوتا خيني دعوتوتا خيني خان بك غرغرا جتني إن شاء الله أمن أركادرتن ودعوتها درتن أنا أروح بغنا غان دفتن إسرين جنة إن شاء الله أو بليس خيا خبجما أماني ولي إن شاء الله سجنتا غافي في ديبسا بريدا غورو داف إن شاء الله yeroo dheeraa gaa toora miidiyaa gubbaarraa hin leebannee har'aan tan ammoo inshaallah walitti deebinee jirra. Mee osoo gara gaafitti hin ceene dura inshaallah hawaasa keenya irratti salaamtaa je'iini inshaallah ifillee ibsi eenyu gartee obboleessi kiyyaa maqaan isaa hanga abbatti inshaallah hawaasa irratti illee salaamtaa gare. Okay, carraa kana jalqaba irratti naa kennuu keessanii fi galatooma. Awwala irratti alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa rabbiin haala hunduma keessaa wichaadha guyyaa isaa eegee asiin nu ga'e tokko fayyaa tokko du'ee tokko haala gara garaati addunyaa kanarraa kan qoodames jiru hedduun jiru. Garuu nu achirra tarree har'a nama taanee asitti argamneetiin jira alhamdulillahi rabbil alamin. Jalqaba irratti kan galfamuu fi galanni kan rabbiiti. Galanni rabbii fa'aa ga'u. Summa alhamdulillahi. Isinillee ustaasa keenya affeertaniitiin manni kanatti isin barbaanna jettaniin affeeruu keessanii fi hedduu galatooma. Namni tokko haga lafa kanarra jiru utuu danda'ameef yoo keerii qofa dalagate irra gaariidha. Lafa kanarratti jireenya amma keessa jiru kanatti waan baay'ee dalaguun ni jira. Walaakin namni aqiidaa waan qulqulluu dalagatu rabbiin biraallee waa dalagata. Lafa kanarratti illee barakaa argata jechaadha. Alhamdulillahi. Jalqaba kanarratti hedduu galatoomaa isiniin jedha. Affeeruu keessanii fi gara miidiyaa keessanitti fidanii mana keessanitti affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Asumaani rakkoon qabu of ibsaa naa jettanii ani maqaan koo Amaan Loleen jedhama. Godina Arsii Lixaa Aanaa Kokkosarraa maqaan koo Badhaasoo Loleen jedhama. Kanan dhaladhee Arsii Lixaa Kokkosa keessa jechaadha. Dalagaa Arsiiti. Kan amma jiraachaa jiruu fi biyya Dubaayii kana keessa jiraadha. Akka nama tokkotti carraa qajeelleetii kan biyyaa baade. Har'a garuu biyya kanatti hagam biyyaa baade waa hedduu keessa darbine, waa hedduus arganne, waan dhugaas barree, waan sobaas adda baafannee har'a kan jirru jechaadha. Alhamdulillahi. Ani akkuma beekamu isa kana jechuun barbaada. Inshaallah obboleessa keenya gaafii bareeda deebisa bareedaa nu kennite dhalataa naannoo Arsii maashaallah baguma shanyii leenjisoo diigaa fa'aa taatan baga shanyii aduun saddoo taate maashaallah hortee isaanii ta'uu kan kee inshaallah nu ibsite baarakallahu fiik. Mee obboleeyyan gara gaafii hedduu jajjabduu waliin qabna chaalenjii haa qabu inshaallah isinirratti akkuma salaamatuun godhee mee hundi keessanuu gaa sheer nu godha namni as jirtan kuni sheer nu godha warra gartee nama gara islaamummaa dhufe kanallee hamilee nu jabeessu barbaanna inshaallah sheer nu godha giftoroonni illee sheertitti nu godha inshaallah baarakallahu fiik. Hayyee بسم الله jalqabni maqaa rabbii rahmata xiqqaa gubbaa qabuutiin eegala inshaallah. Gaafiin kiyya jalqaba irratti waa'ee guyyaa har'aan tanaa sagantaa har'aan tanaa laalchisee imala islaamummaa dura obboleessi kiyya Amaan eenyu ture amantaa maalii hordofuu ture tajaajilu irraa inshaallah eegallee imala achirraa gara islaamummaadhaa dhufuu irratti inshaallah itti fufnu ta'a. Osoo gara islaamummaa hin dhufin tura ati dargaggeessa qeerroo maashaallah bareedaa kana amantii maalii hordofuu turte? Gartee dhaloota irraa haatee hanga ifartutti hanga gara islaamummaa dhuftutti amantii maalii hordofuu turte? Jawaabdumaan kanan gahu. Ani amantii nan hordofaa ture jechaadha. Kanan dhaladhe akkuma nama tokkootti maatii kiristaanaa keessatti dhaladhe. Kiristaana waan jiru peentee keessatti dhaladhe. Yeroo amantaa kana qabadhu ijoollummaa koon qabadhe hin beeku. Yeroo amantaa kana qabadhu baradhee qabadhe otoo hin taane keessumatti na fararge yeroon
of arguu yeroon of barutti yaani kiristinnaa yookiin gara amantaa kanaattis isa seera amantaa guutanii itti na dabalanii achumaan jechaadha akka nama tokkootti amantaa kana keessatti hin guddadhe amantaa pheenxee kana hordofaan guddadhe yeroo biyya jirus tajaajilaas yookiin waldaa keessatti nama tokko kan hojjetu ta'a. Akkasumatti hin guddadhe usuma waldaa keessatti utuma tajaajilu silaa beektu namni biyyaa garanas millachuu hin danda'u. Waanumatti qabate sanii yoo dukkanallee taa'ee dukkanuma san gaggeessa malee wanni adda baafachuus hin jiru. Amma rabbiin alhamdulillah karaa baay'eedhaan namni akka baratee namni akka waa hubatu ta'e malee yeroo sanitti kiristaanummaadha malee waa'ee musliimummaarraa hin beeku. Musliimni maal hordofaa maal harkaa qaba? Hattaa utuu biyyatti quraana natti kennanii nama harkaan qabu miti. Maaliidhaaf in jibbina in tuffanna waan tokko baruudhaaf irra caalaa dhaloota keenya kan miidhe waa baruurra hanqina guddaa qabna. Wanni tokko gaafa bartee irraa waa hubatta. Alhamdulillahi anamma irraa baree wanna tokko dubbisee jaan argeetini wanna tokko fooyyeffadheetini gara amantaa kanaatti kan dhufe jechaadha. Saniin dura utuu achiin asin dhufin dura gaafii sin gaafatanii fi akkuma beekamu ani amantaa beektee keessan ture yeroo biyya jirus amantaa beektee keessan ture amma isaa gama biyyummaa dhufee amata hedduuni biyya ambaa kanattis amantaa pheenxeen hordofaatiin ture jechaadha. Gaafiin keessanii isma kana. Maashaallah. Amma yoo amantaa malee hordofuu jirta amma? Alhamdulillah amma hagana gara amantaa kanaatti dhufe ramadaana guyyaa 4 dura itti seenuudhaaf qophiitti jirutti guyyammaan kiyya ga'eennan jechaadha. Guyyammaa rabbiin na filachuudhaaf qophaa'ee ga'eennan gara amantaa musliimaatti kan dhufe jechaadha. Amma baatii tokkoo fi bultii 15 akkana gahaa jira jechaadha. Gara amantaa kanatti dhufe. Allahu akbar. Kanaafuu islaamummaa qeebaltee alhamdulillah yeroo ammaan tana islaama musliimaa jechuudha. Aywa alhamdulillah. تكبير ثاني قول سيسا وتكوينتي الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بقى ربي سكاجير فتي بقى ربي سلاوم ما سيبداسي الحمد لله ربي الرتي قد بيسي ها خنو إن شاء الله نمرتي قد أبتي وبرتي فكينيا درجو هدو دافته ربي سياقولو هدو نمتي تولا هاي إن غافل لما دا مالتو سبب سيته مال هبته yookaan masaaf quddusii haa ta'u yookaan daawaa yookaan gorsa namoonni godhan irra haa ta'u maaltu sababa sii ta'e akka gartee amantii keessa jirtu tunarraa gama amantii tanaa dhuftu hasi godhe hanqinni achirraa gartee gamana si fidee maali? Aywa hanqinni gara amantaa kanaatti na fide yookiin kan amantaa qabadde guyyaa baatii tokko bultii 15 yoo ta'u malee achi dura waan itti karoorfamatiin ture jechaadha. Yoo xiqqaate amata sadii yoo kanitti itti karoorfamaa ture akkamitti yoo jettani yeroo jalqabaatii fi gara TikTok kana yeroo mormiin eegalurraa ama sadii akkas yeroo jalqabaa namni mormii waliin gaggeessee waliin haasa'uu jalqabee Ustaas Aboo Mu'aazii Hamdii isa jiru amma garuu sirratti hin argine isa namni duraan jijjiiru waan jiru natti fakkaanne isaan faatu turanii isaan kana fa waliin mammarachaan turre eewwachaa turre kaan walitti guuraan turre yeroo kana yeroo walitti lallabnu kana achi keessatti achitti wanta nama mudate tokko jira yeroo sanii hin morma keessaan dhufanii maannaan jedhanii afuura kan kee dadhabsiisa malee afuura kee waliin kaasuu naan jedhanii kanaan dura jechaadha gorsa akkasiin haallachaa turanii kanaafuu an ollaan irraa jechaadha yeroo san irraa waggaa sadii dura inni ise dhiisuun kiyya achi booda mormii dhiisuudha malee dubbisuun kiyya ittuma fuufee waa hubachuun kiyya ittuma fuufee gara nama waa dubbisuusi gara nama waa si hubachiisuusi ittuma fuufee ofii kiyyaas dubbisaas itti fuufee jechaadha waggaa sadii dura jechaadha yeroo jalqaba TikTokiin awwal mara mormii jammaru jechaadha beeka Ustaas Aboo Mu'aazii sirriitti beekanii yeroo jalqabaatii fi hatta viidiyoo kanaa baheedhanii haga viidiyoo kanaa wal cannaqaa turre jiraan viidiyoo hin bahu dhiyoo hin bahe malee jechaadha viidiyoo bahu hin jaaladhu. Hatta viidiyoo kana gabbayee ijaan natti ilaalii natti haasee hamma jiru yeroo ga'u jira jechaadha. Ijoolleen amantaa inni beekan ijoolleen yoo isin beekuu yoo baattan ijoollee baay'ee beeku jechaadha wanta kana. Achirraa jechaadha alhamdulillah guyyama guyyaani
gaddeebi'ee wangeeluma kan keessa deebi'ee ofillee hubachuu ilaale. Kana waan jedhu amantii qofa amantii itti deemtu san qofa qorachuu otoo hin taane waan ofii keessa jirtu jechaadha. Waan irra jirtu anarra maalan jira maalan hojjechaa jira. Assaayimentiin kiyya maalidha jetteetini gaddeebitee of ilaaluudha. Gaafa of ilaaltee keessaa waa baastee ofii eeggachaa gaafa deemte jechaadha. Gara itti deemuu barbaaddu ofuma keetii murteessitaa jechaadha gabaajamatti. Koopii linkii fi taaptaap hin dhiisin obboleeyyan inshallah. Maaliif ji'a dheeraadhaaf laayifii waan hin seeninii fi baarayaaleen isaa gabbu'aadha inshallah. Ammas hamilee keessan obboleessa keenyatti illee hamilee godhaa inshallah. Osoo gara islaamaan dhufin tura badhaasoo ture. Badhaasoo lolee akkasimi. Aywa badhaasoo lolee. Gara islaamaa dhufe immoo amaan maashaallah. Yaani maqaan kiyya. Maqaan kan keemee gaafa amantaa san keessa jirtu. Maqaan kiyya yeroo amantaan kan yeroo beeti kiristaanaa kan biyyatti waaqeffachaa ture jechaadha. Badhaasoo loleen ture dhuguma. Maqaan normaaliin kiyya maqaa kana namni hin beeku. Garuu gaafa gara biyya Arabaatti dhufu maqaa kana amaan kana moggaafadhee dhufe ofuma kiyyaa lafaa ka'ee moggaafadhee dhufe. Yeroo moggaafadhee dhufu amaan kana musliimumaan kun waan natti hin tolle waan hin jibbuu fi gara Amaanu'eelitti jijjiire. Amaan karaa Amaanu'eel. Amaan kana ofumaa moggaafadhee biyyaa dhufe. Walaakin akka biyya Arabaa dhufe bakka ilaalee natti tolu didee maqaa musliimaa natti bakka na dabbaree wannaan gara Amaanu'eelii kana jijjiire. Amaanu'eel kana maalirraa fudhe wangeelarraa fudhe. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Kanaafuu Amaanu'eel kanatti Waaqayyo na wajjin jira ammallee biyya hambaa kanatti illee Waaqayyo nu wajjin jira jedhee gara Amaanu'eel kana jijjiire jechaadha. Wangeela Maatewos keessa jira. Gara natti jijjiire. Kanaafuu amma gara muqaama noormala doonuma rabbiini isa kana siif ta'a ofuma keetii ofitti moggaasii isuma naan jedhe sanatti hin deebi'e jechaadha. Okay. Gaafa amantaa san keessa jirtu wangeela lallabuu turte? Ol bahillee yoo lallabuu baadhee jechaadha tajaajilaan ture. Tajaajila charchii keessatti? Beeta kiristaana keessatti jechaadha. Yaani lallabuun gosa hedduu jira. Paasterii ta'anii jechaadha. Gaggeessaa waldaa ta'anii lallabuun sunillee filannoo addaati. Walaakin achi keessatti jechaadha tajaajiltoota jechaadha sagantaan kennamee fi lallaba irrattis wangeela irrattis lallabuun ni kennama. Naaf hin kennamee beeka. Lallabees beeka. Amma ani ibsa kan kee kareefu keessaa xiqqoo akka ifa namaafis illee ta'u kan hin barbaade hundee sababa wanni sii ta'e akka islaamummaa tana seentu hajuu san xiqqoo silaasuun irra deemtee tuute. Jalqaba irratti hundeen isaa wanti irraa ka'e tokkoffaa irratti kiristaanonni Yesuus Kiristoos waaqa jedhanii amanu. Anis waaqa isaaniin ture jechaadha. Guutumatti garuu afaaniin waaqa haa jennu malee wangeela keessa yoo dubbisnu wangeela keessa yoo gaddeebine ilaallu wal faallessa. Iddoo baay'ee Yohaannisuma keessatti 5:30 irratti si hin faallessa. Ani humna kootiin uumaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u jedha. Iddoo kanarratti akka abbaa ibsa, akka waaqni bira jiru ibsa. Amma yeroo baay'ee kiristaanonni kan irratti iddoo waaqummaa Yesuus Kiristoos ibsuu yaalanitti Yohaannis tokko kana ibsu. Yohaannis tokko kana kennatu irra caalachaadha. Kiristaanonni warroonni waa'ee kana gaggeessanii beekanii isa kana ibsu. Yohaannis tokko kan jedhu jalqaba hundumaa sagalee ture sagalichis immoo sagalichi jalqaba sagalee ture sagalichis immoo Waaqayyo bira ture sagalichi isa ufaayyuu Waaqayyo ture jedha. Iddoo kanarratti garuu akka isaa jedhu malee lama ibsa. Iddoo kanarratti Waaqayyo fakkeenyaaf sagalichis Waaqayyo ture sagalichi ufumaas Waaqayyo ture sagalichi Waaqayyo bira ture. Lama achitti wal ibsa lama ibsa akkamitti waan waaqa keessa akkamitti jira sagalichi Yesuus Kiristoos jedhanii amanu sagalichi Yesuus Kiristoos jedhu abbaa garuu uduma abbaa keessa ture Yesuus Kiristoos waaqa jenna waan akkamitti waaqa keessa tura jiddoo kanatti waan waaqa keessa akkamitti tura gaafiidha. Akkasitti ilaale ufuma kiyyaa yeroo baay'ee kennatanii inuma dubbisa iddoo kana irra deebiin dubbisa iddoo kanatti yoo dubbiste yoo ilaalte waan akka lama ta'uu ibsa hafuura qulqulluu otoo hin dabalanne
hafuura qulqulluullee ni amanu. Yesuus Kiristoos sorry amma mee asumarratti waa'ee Sillaaseetii hojii ol qabatee Aab Wald Manfas Quddus Aadoo Amlaak walirratti sadii jarri sadii Yesuus Kiristoosis amma gartee yookaan Nabi Ciisaan alayhi salaam isaan asuma keessa jira. Asuma keessa jira ilma jedhanii. Rabbii isumaatu rabbii jarri sadii akkamii hafuurrinis qulqulluu soo ati kan akkamiin laalteetiiti waan kana akka sirriin ta'een akkamii hubattee? Fakkeenyaaf kiristaanonni sadiin kun hojii gadeema addatti hin bahu waan dhimee ka'oote tokko hin jedhuun garuu akkam yoo ibsi jetteen waaqa abbaa ilmaa sadan tokko jedhan. Kana hundumtuu ni fudhatan. Garuu kiristaanonni gariin wanta kana ni fudhatan tokkoon fudhatu. Hedduun mormitu gari hundi isaaniiti miti. Hedduun isaanii kan irra fudhatanii waaqa tokko akka ta'e beeku. Tokko utuu ta'an beeku inni kunis hafuurri si biraan nafu jiru. Yesuus Kiristoos yookiin sagalichi si biraan nafu sagalichi kan jedhamu Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu sadiin isaa walitti tokko jedhan. Yoo fakkeenya akkam jetteetini sadiin kun akkamitti tokko ta'uu danda'a hafuuraan tokkodhaan. Hojiin isaanii tokko jedhan. Adda bahee woottee adda bahuu hin danda'u. Innumtuu nama wajjin godhee akkanatti siin galuu hafuura agartee amantii kana fudhadhuuti sanbooda siif galaa akka deebisaa akkanaafaa sii deebisan maal jettaan? Warroota akkas jedhuun warroota fakkeenyaa fi siif hin galu warra jedhuun dhuguma namoota baay'ee hin galu. Wanni hafuuraa kun eenyuuf hin galu? Wanni hafuuraa kun warri hafuuraa yoo xiqqaate parsentii 100 keessaa parsentii 5 nama kan galu malee hin galu. Sunuu nuu galee jedhan malee hirgitanyaadha. Hin jiru. Namoota kiristaanota kichana paasterii ta'anii lallabaa kan turanii namoota meeqa hafuura kan hin qabne hafuura hin qabnu hafuura kan hin qabne. Hafuura kan naa ibsi yoo siif hin galu amantee hin jirtuu siin jedhan. Amantiin kiristaanuma keessatti jechaadha. Gaafa amantee xammaqamtee bakka kiristaana guutuu taateerta jechaadha yookiin amantii sanitti dabalamteerta. Amantee yoo amantii maaliif bishaan jechuun xammaqamuu yookaan ammoo cuuphaan hajaamu sun maaliif seenuun barbaachise? Amantee yoo hin xammaqamne firdii jalaa bahuu hin dandeessu. Yookiin jannata jedha san galuu hin dandeessu yoo amantee hin xammaqamne. Amantee kun yoo dhiiste jechaadha. Xammaqamuun amantaa kiristaanaatti dabalamuudha. Xammaqamuun san duuba yoo gaafa dhalatu namni sun islaama ta'uu isaa mul'isaa jechuu bara. Maaliif jennaan akka dhalateen namni tokko akka dhalateen islaama jechuudha. Yoo gartee ammoo bishaan san yookaan hin xammaqamiin ammoo jechuun kiristaana ta'uu hin danda'u isaa? Kiristaana ta'uu hin danda'u. Erga amantee xammaqamuudha. Dirqama kiristaana keessa yoo hin xammaqamne yookiin hin cuuphamne kiristaana maaliin jedhamtare guutuu hin dandeessu. Kan namni amanee hin xammaqamne firdii bara baraa jalaa ni oola jedha. Kanaafuu rabbiin amma kaalkuleeshina herreegaa ta'in illee olaaltee wanni sadii tokko walitti ta'uu hin danda'u. Baga rabbiin kana keessaa gara islaamaa si fidateen siin ja'a. Hangana yoo gaafanne ni gahaa inshaallah. Inni gaafiin itti aanu erga islaamummaa qabatte gara islaamummaadhaa dhufte wanti si mudate maaltu jira adeemsi ati sababa ati islaamummaa fudhatuudhaan amma irra hedduu ijoollee gara imala islaamummaa dhufte kanin gaafilee hedduu gaafadhees haa wajjin turrees nin beekaa chaalenjii hedduu takkaatu jira wanti si qonname mudannoon jirtu islaamummaa tigzee seentu inshaallah sanirraa nu himu. Waan gosa yaalaa kulli yani mudannoo si wanti nama mudatan hin jiru garuu mudannoon afaanii hedduun nama mudatan hin jiru yeroo irra caalaa mudannoo qaamaan nama mudatu caalaa mudannoo afaaniitu caalaa irra caalaa jechaadha kan namni lafee yookiin sammuu mataan keetiin si sorsuu barbaadanii waa baay'ee jiru waa baay'ee namarratti tolu hatta wanni tokko natti dhagame tokko keessa nama akkan obboleessaati tokko jaaladhu tokko maallaan jedhe amantaa kan hin qayyarattee naan jedhaa hin qayyaradhee hin jennaan bakka obboleessa jechuun danda'a dubarbachoodhaa fi nama akka hedduun jaaladhu keessa nama isa tokkodha maal rakkoo qaba amantaa qabu yaradhee obboleessumaan jedheen obboleessa maaliif qabnu obbolummaa walitti hin qabnu naan jedhe akkamittiin jedheen ati dura obboleessa kee turte amma garuu diina kootii naan jedhe
wanta kana guyyaa takka illee dubbadhee hin beeku. Maaliif jennaani dura obboleessa kooti qaaliidha amma garuu diina kooti naan jedhe. Garuu namoonni yoo akkana wanta kana siin jedhani waa baay'ee namatti dhagama. Yeroo baay'ee jechoonni akkana ana qofaa miti kan dubbatamu. Namoota ijoollee baay'ee gara amantaa kanaatti affeeramanii dhufanii jechoota lafee isaatti cabsanii yookiin jechoota nama san ittiin duubatti deebisanii nama waraanuu danda'u. Karaa kanaan narratti haasamaatiin ture ani jalaa deebisuu hin dandeenye. Maaliidhaaf jennaani ati dukkana keessa galtee jirta ani si waliin dukkana waliin naasa'u ati dukkana anaaf naan jedhe. Ati anaaf dukkanaadha malee ifaa miti. Ani ifa keessan jira ifa keessa na dhiistee deemte waan taateef ati amma dukkana ani dukkana waliin deebi'ee haasa'uudhaaf yeroo hin qabu naan jedhe. Garuu nama guyyaa takka waliin dubbisne hin oolleedha. Nama waan baay'ee wajjin hojjetaa turreedha. Garuu kanaadha kan na mudate tokkoffaa irratti. Karaa maatiitiin alhamdulillah na wajjin yoo haasa'uu yoo baatan iyyuu maashaallah uummata akka illee wanti hin dubbinne walaakin gara fuulduraatitti alhamdulillah akka narra hin geenye abdiin qaba. Galatoome gaafiin takka taniin takkadde irraan dabare wanti islaamummaa gizee fudhattu ati akka fudhattu ragaa si ta'e quraanarraa islaamummaarraa hoggaan fi fakkeenyaaf gaafii gaafattee Abu Mu'aaz gaafiin isaan si deebisan deebisaa gahaa harkattee waan barbaaddu waan gartee sila gaafachuu gartee barbaaddu gaafattee deebisaa achirraa harkattee jirta. Eeyyeen argadhee jira iddoo baay'eetti argadhee jira gabaabseetuma yoon irra caalaa gaafiin nu barbaadnu ijoolleen kiristaanaarraa dhufuu barbaaddu waaqummaa dhuguma waaqaadha. Quraanni keessa waaqummaa kan ibsu jiraadha kan jiru kan barbaadatiin turre jechaadha. Fakkeenyaaf suuraa Xahaa 20:14 irratti jechaadha. Inni ibsa iddoo kanarratti jechaadha. Suuraa Xahaa irratti ni ibsa akkasumas suuraa 21:91 irratti akka ajaa'ibaatti ibsa jechaadha. Iddoo kanarratti jechaadha. Kanaafuu gaafii kana gaafadheetiin argadhe dhugumaani Allaani tokkicha akka ta'e in argadhe. Gaafii kanaadha kan naa dhiyeef irra caalaa. Maashaallah. Erga islaamaa fudhattee yeroo baay'ee jechaadha kiristaanonni kan dubbatanii dhuguma Allahan eessatti Allah jedhee yookiin Rabbiin eessatti Rabbii jedhee kan jedhu suuraa Xahaa irratti dhugumaan Allah ka jedhu achirra inni jira jechaadha. Haqaan gabbaramaan isa akkan ta'e haqaan gabbaramaan Allah akka ta'e kana nama guddaa miti. Gaddeebinee wangeela keessa yoo ilaallu jechaadha. Yesus Kiristoos karaa barsiise iddoo baay'eetti karaa akka barsiise karaa barsiisuun isaa amma Yesus Kiristoos ganee miti Yesus Kiristoos namane karaa isaa bare karaa inni barsiisaa ture bare. Yesus Kiristoos waaqa yoo jenne Yesus Kiristoos qaamaan lafa kanarra tureera beela'ees jira tumamees jira. Waan inni tumama yoo ta'e loojikiitti yoo deebisnee haasofne waan inni tumama yoo ta'e hin tumamu. Waan inni uumaadhaa jedhu Yesus Kiristoos kana uumaadhaa jedhu. Uumaan akkamitti uumama keessaa dhalachuu danda'a? Uumaani Yesus Kiristoos amma kiristaanonni uumamaan jedhu uumaadha jedhu Yesus Kiristoos uumaa jechaa turre uumaa jechaa turre jechaadha. Uumaa fi uumama gargar baasanii beekuu dhabuu kennaadha malee jechaadha. Kun nuuf ifaadha garuu nama hubateef ifaadha. Yesus Kiristoos waan guddaa kun gad deebi'ee garaa uumama keessaa yoo dhalatu maaltu akkamitti hiikta? Hanga inni gartee ilma namaa garaa seenee dhalatee harma luugee maal nyaatee dhugee maal jedhu san kan dachii fi samii tana bulchuu ture eenyu? Gaafiidha. Kunillee jechaadha gaafii deebuu hin dandeenye hin deebu. Dabalatas jechaadha Yesus Kiristoos hatta yennaa lafatti dhalate haga dhalatee waggaa 30 gahu keessatti yeroo waggaa 12 gahu jechaadha dhulma keessatti mul'ate malee yeroo dhalatee lafarra jirutti jechaadha iyyuu hin mul'anne eessafatti mul'ate iddoo lamatti mul'ate mana qulqullummaa keessaa fi iddoo tokkotti mul'ate. Haga waggaa 30tti eegale Yesus Kiristoos kan hojii eegalee barsiisuu kan eegalee waggaa 30dha. Ana taa'ama waggaa 30 hin gahu amanni kiyya. Amana caalee jechaadha dargaggummaa keessa ol darbeetiin hojii kan eegalee jechaadha. Waaqa yeroo ta'ee lafuma san yeroo sammaaf hin zammarreesh. Waan maal godhuu gara lafa biyyaa falu. Okay. Yesus amallee achumarrattis jechaadha isinii dabala.
Yesuus Kiristoos ni du'ee jennu. Garuu akka hin duune faarfannaa 91 irratti jechaadha kaa'ee jira. Ergamoonni Waaqayyoo bitaa mirgaan akka marsanii isa eeganii faarfannaa 91 irra jira. Garuu Yesuus Kiristoos du'ee jedhu. Yesuus Kiristoos gara gaaraattis ol ba'ee kadhatee jira. Kallacha isa keessaa mataa isa keessaa hurki akka dhiigaatti ximmisee kadhatee kadhanni isaa dhagamee jiraadha. Yesuus Kiristoos akka hin fannifameef kadhatee jira. Garuu kadhanni isaas dhagahamee jiraafii jira. Garuu fannifamee jiru. Dhufannoo kanarratti jechaadha. Yesuus Kiristoos ammallee yeroo fannifamee akka kiristaanonni amanutti Yesuus Kiristoos yeroo fannifamee inni deebi'ee ni dhufee jidduu barattootaatti argamee jedha. Ennaani ati sila duutee turtee harree isaanii jidduutti argamte ennaan. Ekeraanii fi ekeraan lafeen qabu ani garuu foonii fi lafeellee ni qabaa. Sodaatanii barattoonni isaa irraa fagaatan. Kanaafuu koottaa qabaa na ilaalaa. Cinaacha koosaa na ilaalaa. Maaliif hin garafame hin beeku jarri. Barattoonni isaanii hin garafe yeroo kutamee koottaa qabaa na ilaalaa. Hattaa qabu biraa fidaa qurxummiin jedhee qurxummiin nyaate. Namummaa isaa agarsiise deebi'ee. Yesuus Kiristoos yeroo dura foon hin tures foon haa jennu. Yeroo du'ee ka'es yeroo duraan tures nama haa jennu. Yeroo du'ee ka'es hoo akkam? Maal jechuu dandeenya? Asumarratti mee gaafii si gaafachuu fade. Namni tokko yoo nyaate yoo dhuge wayi isa feesisa. Akkasiimi. Eebar namni tokko ni nyaata ni dhuga. Namni nyaatee yoo dhuge maal isa barbaachisa? Waan uumaati fa'a. Fedhii qaba. Fedhii qaba. Namni nyaatu namni dhugu. Namni ammas namni gaafa garaa haadhaa keessa taa'u. Ilmoon takka gaafa uumantu gaafa gartee lubbuu godhattu hanga gartee achi keessa jirtu maal nyaata? Heydii nyaataa bar. Heydii sanii bar. Heydiin dhaabbatu san gartee dhiiga saniin wanti jiraata achi keessatti. Ni dhalata. Harma luugaa. Nyaatee dhuga. Rabbiin duuba nu wajjin nyaatee dhuga moo? Kanaafuu Nabi Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam ergamaa Rabbii ta'uu isaa kan Bani Israa'elitti ergame ta'uu isaa inshallah achuma wangeela keessatti illee jedhee jira Yohaannis 5:30 irratti jechaadha. Anu humna kootii uumaa gochuu hin danda'u. Waan abbaarraan nageen murteessa malee waan abbaarraan nageen hojjedha malee dubbatee jira jechaadha. Guutumaan guutuutti jechaadha. Amanuu yoo haadha baannu malee baay'ee dubbatee jira. Iddoo baay'eetu dubbatamee jira jechaadha. Amma Quraanni yoo fudhanne ijoolleen haa ta'u xiqqaa guddaa haa ta'u yoo dubbisan yoo bu'aa qabaate malee miidhaa hin qabu. Aanammoo wangeela gartee namni gartee keessattuu ogga dura lafaa ka'ee kun yoo dubbisa jaani guyyaa takka akka tasaa osoo gaaffii fi deebisaa chaalenjii wal godhaa jiranii waa'ee weedduu caaluu takka giseen dubbisu sun amma ijoolleedhaafaa gaarii miti jee waliin amana. Kitaaba gartee namni tokko itti amanu amantii waan fedhetti amanuu danda'a abbaan mirgaa dhagatti illee amanuu danda'a mirga isaati. Amantii hundaafuu kabajaa qabna. Maaliif amantiin tantee akkantu qabne yoo feete amantii namaatti tuutu. Garuu dhugaan jirtu achi gubbarra waa'ee akkaataa fadhii namatti walii kakaasuu maarree waan akkasii sana haasawa. Kun amma saayikoloojikaalii akkam ijoolleedhaafuu namaaf akka mini ta'a wanti kun. Amma waa'ee weedduu caalu yoo tokko giseen dubbisa booda aboo wanni kun ammoo ijoollee keessattuu lafa amma kaatuu fi wantoota akka nama kophaa sirrii miti yaadatu natti na mul'ata. Iddoo kanarratti jechaadha waa'ee weedduu caalu kana dubbachuudhaa fi namoonni baay'een garuu wangeela keessa haa jiraatanii haa jiruudha malee hin amanan kiristaanonni jechaadha. Garuu macaafa qulqulluudhaan walitti qabu yoo isa keessaa murree hoo wangeelli guutuu taa'uutte ulfaata. Garuu ittinuma amanu akkam gooture Salamoonitti barreessee jiru weedduu Salamoonitti barreessee jiru. Garuu iddoo kanarratti yookiin paasterii tokko barsiisaan tokko ni barsiisaa ittiin barsiisu. Guyyaa takka barsiisu. Achumatti achuma keessa ta'a malee hin barsiisu. Maaliif hojii isaa achi keessatti wanna barraa'ee beekan tokkorraa haga dhumaa waan inni dubbatu waan beekanii fi barsiisa dhaloota ammaa kana barsiisu hin barsiisu. Anu yeroo biyyan jiru guyyaa takka dubbisee hin beeku. Weedduu caalu. Garuu yeroo biyya abbaa dhufe dubbisee malee jechaadha. Namni hin dubbisu hin fayyadamu iddoo sani. Iddoon fayyadamu kiristaanonni akkuma beekamu
iddoo nutti toluu fi iddoo miira keenya gammachiisu iddoo itti boqochuu dandeenyu qofaadha kan dubbisnu malee jechaadha. Boota akkana wangeela waliin keenya hin dubbisu. Bara janaatti fakkaataa barra haalli achi gubbaa jiru sanii waalaikum salaam warahmatullah. Inshallah. Hawi yoo nuti yaada dhaabbataa qabaattee inshallah si galchee wajjin haasa'uu dandeenya rakkoon qabu. Amantaa irratti jecha jibbaa haasawaa hin jirru waan amantaa keessa jiru gaaffii deebisaa obboleessa keenya wajjin godhuu jirra waan ta'eef. Inshallah mee erga islaamummaa fudhattee aman kiyya inshallah gammachuun ati harkattee simannaan obboleeyyan kenkeetii haalli jiru maal fakkaatame? Alhamdulillah gamantii kana irra caalachaadha rabbiin tokko cimsuudha kan na gammachiisu guddaani tokko lama sadii jechuudha. Maashaallah. Kana kadhadheetini boru kamiin kadhadhaa. Ana hafuuratu naa dhagahamu ilmatu naa dhagahamu abbaan naa dhagahamarraa bilisa ta'ee jira alhamdulillah. Rabbii tokko cachaadha haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha akka ta'e rabbi malee jechaadha namni biraa kan gabbaramne rabbi malee kan biraa kan waaqeffamne isa kan argachuun kiyya nagaa jechaadha. Yoo nama iyyuu dhabe yoo hiriyyaa iyyuu dhabe namni si irraa fagaate rabbii kiyya beekuun tokko cimsuu isaa jechaadha. Kana yoo hin jennu hatta daa'imnummaan jechaadha umriin isii xiqqoo waa hin beekne jechaadha haala addunyaa kana hin beekne rabbi meeqa uttoo tokko ittiin rabbi tokko lama hin jettu. Kana ni miti. Guutumatti jechaadha nummaa waan beekne tokko wallaa lamaan tokko karaarraa as gortee waa gaafatte rabbi meeqa uttee tokko ni garuu kiristaanonni rabbi yoo meeqa ittee tokko jiru garuu ibsi yoo ittee tokko lama sadii ni si ibsu. Ibsaa irratti sadii jedhu malee utuma nama tokko gaafatte rabbi meeqa ittee gaafatte tokko. Usi yoo itti waaqa abbaa waaqa ilma waaqa sadiin sitti akkamitti yoo itti gaafatte hafuurrisi waan isi ilmisi addatti dubbatamuu danda'u wal keessaa walitti hojjetu. Isa walitti hojjetu kana sadi kana kan nama dhibu yeroo baay'ee. Isa kanarraa kan ka'e tokkocha rabbi tokkocha ta'uusaa rabbi waa hundumaa akka caalu rabbi malee kan gabbaramne si ta'uu isaatu na gammachiisa. Guddaan isaa. Awwa maal jaasti tokin? Mee koppilingi godha taphtaa godha. Uy. TikTok irraa si baasuu jeetiiti daqiiqaan ala kaawee barqabee. Inshallah. Mee gammachuu niimaa amma keessa jirtu kuni inshallah nu ibsitee jirta. Simannaan obboleeyyan kan keetii gizee ati gara islaamaa dhuftu maal fakkaata? Oggaa amantii tana dura ala jirtee ala gaafa jirtu sanii gaafa godhaasaa turte sanii hatta hanga isaa jibba waan kanaa qabdu maqaa jijjiirrattuun si gahe. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi si filatee si qajeelfatee islaama san si taasifatee rabbi tokkochatti amantee isa gabbartee arra ammoo alhamdulillahi arra gizee laaltuuf yeroo san gizee alaa seentee kanan laaltu akkami? Simannaan obboloota koo kan musliimaa naa godhani wallahi alhamdulillahi jalqaba irratti rabbiin galanni haa ga'u obboloota akkaan nama jaallatanii yeroo baay'ee kiristaanonni hedduu ni ijoollee jaalalaa jiru ijoollee ifaa jiru. Dhuguma ijoollee uummata amantaa musliimummaa hordofan turre jaalala beekamu ijoollee uummata amantaa kiristaanaatti jaalala beekamoo jenne baay'ee wal dhiba. Kana irratti garuu uummata jaalalaa uummata ifaa uummata dukkanaatiin miti hin jiru. Garuu hojiin isaan hojjetaa jiranii agasgahaa jettee nama hundaafuu gaafiidha. Ani ukki murteessuu otoo hin taane namni haala itti dhiyaatuun haala bira jiruun adda baafachuu danda'a. Haala barnoota irratti kamturra waa baraa, kamturra waa dhugaa barbaadaa, kamturra waa dubbisa watti kam argaa jirru waliin. Ijoollee kun ijoollee musliimota turre jechaadha. Ijoollee amantaa musliimaa qaban turra jajjabaatan jechaadha. Waa hubattu jechaadha. Walaakin achi keessa illee ijoolleen kiristaanaa ijoollee waa dubbisuuf ijoollee waa hubannaa qabanii achi keessa ta'an gaafa waa baran. Gaafa waa baranii achi keessa takkaayyuu hin ta'an. Ijoollee amalli isaanii yoo itti himte jechaadha deebuu hin dandeenyedha kan achi keessa ta'an. Tokko faarratti tokko kana yoo hin jedhu ijoolleen achi keessa jiran irra caalaanii
tokko miidhaa garaagaraa kana yoon jedhu hanqinna as dhufuu dadhabaniiti yoo utuu hin taane barnoota dhabanii utuu hin taane sodaarraa kan ka'e jechaadha. An akkam ta'a maatiin kee akkam na godha hiriyyaan koo akkam na godha ani biyya kiyyatti amantaanii musliimaa baay'ee hin jiru kan jedhantu hedduu baay'ata. Garuu namni gaafa murteessee jechaadha murteessee rabbii tokkicha kan na gargaartu rabbii kan na uumtes rabbii kan ajjeestus rabbii jedhee gaafa murteesse wallaahi lazii rabbii ni gargaara. Gaafa murtee qabaattee rabbii ni gargaara. Gaafa sodaattee irra caalaa jechaadha ijoolleen dhufanii kan darsu marsii jechaanii tokko duula garaagaraa irratti gaggeessuudhaanii dura hubatanii deeman dhufanii akkamitti hubannaa dhabanii deeman yoo jettanii tokkoffaa irratti duruma karoora jalqaba yeroo dhufuuf ka'anii sodaarra galuudha. Sodaadhaan dhufuudha. Gaafa sodaadhaan dhuftee mana tokko gaafa sodaadhaan seentee yookiin waatu si qunnama. Kanaafuu ijoolleen gara sarraa achirraa amantaa peenteerraa dhuftanii an akka dhaamsa kootti wanti tokkoon isin dabarsuu barbaadu jalqaba irratti hubadhaa utuu hin hubanne hin dhufinaa. Ammallee dabalata waa irra dhaabbattanii hin dhufinaa. Yookiin namni tokko waa isinii godhaa fi jettanii hin dhufinaa. Danda'a amantii kana keessa yoo dhufe keessa turuu danda'a. Amantiin kun dandeessaa. Amantii kanarraa maal baree dhufa jettanii adda baafachuun dirqamaadha. Of duuba deebi'uun alaa dhuftee of duuba deebi'uun alaa baruudha. Yoo hin dandeenye taate achitti haala mijeeffate tarii ijoollee baay'eechaadha maatiin ni cinqu tarii maatii kiristaana keessatti kan dhalatanii namoonni baay'eechaadha asirra kan argaa jirtan paarsentiin isaanii ijoolleen gara amantaa kiristaanarraa kan musliima dhuftu ijoollee maatiin isaanii musliimaadha. Ijoollee maatiin musliimaadha. Meeqa dhiibbaa meeqarraan garuu ijoolleen akkasitti dhiibbaarraa utuu gaan akkasitti jabaatanii maaliif defireetii onnee qulqulluu rabbi tokko jedhaniitiin bakka rabbii qofa ilaalaa yoo jireenyaadhaa dhiisaniitiin kan hojjetanii qofaadha. Jalqaba irratti yoo doonii dhufuu barbaadanii sodaata akka illee hin sodaatina. Tokkoffaa irratti jecha nama keessaan isinitti duuluun baay'eedha. Namni keessaa miti qaamaan sitti duula. Haga lubbuun kee balleessuus nama jiru jira. Asamma hiriyaa kiyya tokko ijoollee ni beekti amaanii mucaa asuma biyyumaa hin jiru kanaan achi jira uumaan jira. Obbo hiriyoonnummaa isaa hiriyoonnummaa inni waliin jiraachaa ture qorsa nyaachisanii haga du'uu jirasii ga'ee haga irraa sechaadha ni dhukkuba kun. Ajjala jiraachaadha galuu hin danda'a. Ragaa bahuu hin danda'a. Sodaa garagaraatu qaba. Sodaa garagaraa ijoolleerraa hin gaane. Tokkoffaa irratti karaa miidiyaa yoo taate karaa sooshaal miidiyaa yoo taate karaa waasaappii yoo taate nama deebisuu dhabuurraa yoo nama deebisuu dhabaattee nama jalaa militte yookiin nama jalaa afte gaafa jechisan deebistee si arrabsa namni waa siin jedha ati kakkanaa siin jedha ati fira kiyyaa miti ati akka bineensaa siin jedha nama bira si dabarse yoo jecha kana deebistee irra deddeebitee ka deebistu taate yookiin yaada nama kanaa yoo fudhattu taate hin deebita duubatti. Obboloonni amantaa kiristaanarraa gara kana dhufuu barbaadan duraan dursitanii sammuu keessan tasgabbeessaa raga godhaa jechaadha. Ragaa gochuun Linkii jaaba. Koppiliin godhame? Koppiliin godhame. Kanaafuu ofii keessanii wanna tokko murteessuun isinirra jiraata. Namni tokko dirqamaan wanta kana yoo sirra godhii siin jedhee namni si dirqu hin jiru. Baradhu, hubadhu, dubbisi. Waan namni siin jedhee miti yeroo ammaa jechaadha dirqama dhadheetiin jechaadha nama tokkoon fuula kiyya maaltu irra jira asirra maaltu jira jettee ulaaloo otoo hin taane ufuma kee daawitii ofitti deebise jechaadha fuuldura keetti maaltu irra jira ammaan hordofaa jiran karaa kam deemaa jira jedhii ofii bada. Har'a maal baraa jira dhaloonni yoo anarraa maal bara ammaal baraa jira kan na barsiisaa jiru kun isa sirriidha moo sobaadha ani adda baafadhu. Yookiin isa lakkii namni sirriitti duulu amarra caalaa kiristaanaa paasara tokko yookiin hongeellaa tokko godhattee waa gaafattee ijoolleen kiristaanaa siif hin gallee hin amanne amanii jedhu liqimsi gidditti namaan jedhu akkamitti gidditti liqimsira akkamitti gidditti amanta. Utuma waanuma siif hin taane kana gidditti amanii siin jedhu amantiin qabduuf kanaaf siif hin galle naaf hin galle
yookiin paaster bilichoo wantichi kuni sagalichi kun jechaadha Yohaannis kun yookiin Maatewos kun yookiin Luqaas kun iddoo kanatti jedha naafii kiin jedhaan. Ani garuu akkanatti hiikkadhee isa qulqulluu kan akkanitti dubbisee hiikkadhe yoodhu akkasitti hiikamu wangeellii jedha. Akkamitti hiikama? Isuma adii dubbiste kana isuma adii dubbiste kana inni kun gurraacha gaafa jette inni kun gurraacha gaafa jette gurraachummaa isaa kana hafuura si barbaachisa. Akkamitti gurraacha gaafa jette gurraachummaa isaa kana hafuura si barbaachisa. Gurraachummaa isaa kana ibsuuf hafuura si barbaachisaa siin jiru. Waanuma argitee ofii dubbiste waanuma wangeela argitee dubbiste kana hafuura si barbaachisaa siin jiru. Kanaan ijoollee duuba deebisu. Inni si dhugaa qaba hafuurri gaafa naa galee inni nu badhaa jedhee duuba deebi'ee eegaa jechaadha hafuura guyyaa dhufeetiin isaa galchu. So akkas ta'uu jireenya kuttiin. Si jammara wangeelli kan barraa'e yookiin hafuura qulqulluun eega barraa'e nama hunda ammaaf hin galle. Hafuura maaliif isa barbaachisa? Hafuurri akka barbaachisu maaliif barraa'e? Wanni tokko dubbiste fakkeenyaaf wangeela Yohaannis kana yeroo baay'ee yeroo dubbisanii isa kana akkanatti hiikanii jedhan. Eenyutu nu hiika? Eenyutu hiikaa? Hafuuratu si hiikaa. Wangeelli hafuura malee hin hiikamuu jedhan. Jammara hafuura malee hin hiikamne maaliif barraa'e? Namoota meeqatu hafuuraan hiikkatee wangeela kana lallabaa jira? Hafuura kana hiikkatee wangeelaan namoota meeqa lallabaa jira? Hafuurri kun warroota hafuurri hin galle kun yoom galaaf? Bara kam galaaf? Gaafii mataa kootiiti. Maashaallah. Kanaas hin jira. Fayyadee jira ani baheetiin deebi'ee bara kaarooti. Na darbe. Isin darbata rakkoon qabu. Kanaadha alaa kullee ani gaafiin kiyya dhaabsee kiyya kanuma ijoolleen dhufuu barbaaddanii takkatti qofaan isin ilaama. Tokko faarratti yoo dhuguma ijaa dhugaa argitanii jiraattanii gad ilaaltanii dhugaan yoo isinitti illee duuban deebina rabbi jira waan ta'eef jechaadha. Duuban deebina tokko maatii sodaattanii tokko hiriyaa sodaattanii tokko biyyatti keessatti dhalattan yookiin amantaan hin jiru hanqinni amantaa yoo jiraate sodaattanii of duubatti hin deebina. Sababiin isaa iyyuu utuma dhugaa argitu irraa maqte sammuun kee boqonnaa hin argattu. Utuu dhugaa argitu yoo dhugaa hin argine yoo dhugaan siif hin galle jalqaba gad deebii wangeela dubbisi sirriitti jala deemi jechaadha. Yoo dhuguma akkuma amman jedhe kana siif hin galle siif hin hiikamu hafuuraan fooniin siif hin hiikamu hafuura si barbaachisa jedhan iddoo hafuurri itti namaa kennamu san dhaqii hafuura fudhadhu. Hafuura fudhadhu hafuuraan guutamii achi booda hiikkadhu. Yoo lakki hafuurri sii dhufuu dide garatti gortu situ beeka jechaadha. Isa hafuurri hin barbaachisne kottu ana akka kiyyatti jechaadha. Alhamdulillahi rabbii tokkiyyee tokko coomsee jira. Hafuura sana barbaachisu dubbisuunis barachuunis yoo barnootaallee asitti hafe barnoonni. Achi keessatti eenyu barsiisaa jira. Lallabuudha malee namni tokko baasiriin tokko ol ba'ee lallabeetini waaqayyoo kana sii godhee jira waaqayyoo kana sii godhee jira. Har'a kan argattee jirta waaqayyoo bara kana mana sitti ijaaraa waaqayyoo bara kana jireenyaan kee haaraa godha. Jireenyaan kee bara kam haaraa ta'a? Gaafii sitti ta'uu qaba. Ada namoota meeqatu bara kana bar dhufu jireenya kan kee jireenya addaa iddoo nama jiraattu kanaaf iddoo jiraattu iddoo biraatti kan jedhamu nama meeqa isinitti dubbatamee jira. Maa wal somna? Maa wal somna? Hedduu kenna. Bara Jarana kana giftii qabdanii. Ayyee. Itti fufi amantii. aywa kanaafuu yeroo baay'ee raajii nutti raajee jira. Waaw bara kana waaqayyo akkanatti darbitee naan jedhee bar dhufu garuu waan addaa argattaa naan jedhee bara meeqa namoota meeqa maana raajamee hin jiru. Ana waggaa meeqana raajamee ture meetire kakuu waaqayyo siif galee jira kanatu siif ta'a kanatu siif raawwata. Anu dhabee dhufe waggaa meeqana raajame yoo xiqqaate amantaa meeqa amantaa 22 akkas amantaa kiristaanaa keessa kan ture. Indooma akka ammayyuu kanaa miti seeroo biyya jiru sirriitti hordofa amantaa guyyaa takka mana amantaa irraa naaf. Mee amaan kiyya dhiifama wajjin idduun namoota garii ilaalchi isaanii gaafa ati namni tokko gara islaamummaa dhufe yoo intala dhalaa taate
dhiira wayii islaama keessaa jaalatte akka waan dhiirti amantii san keessa jirtu hin jirree tokkotti. So yaada akkasii warra dhiyeessu jira taakka naa qabadhu. Inni lammaffaa biyya alaa akkanatti jechaa fi jiraami carraa biyya biraa akka isaan erganii fi sobamaniiti waan akkanaa kanaanii akkana godhatanii. So warra kanaa kan ilaalcha kanaa kana qabu wanni kanaa kan agartee jirta. Eega gara islaamaa dhufti namni waan kanaan siyaame jira. Waan akkanaa kan islaamaa keessa gartee jirta. Waati islaamoo keetii waan mindaan sii qafalamee ni jira. Gawwaadha. Alhamdulillah sila gaafiin kuni gaafii jalqabaa ta'uu ture. Dhufa irratti ijoollee keenya baay'ee irratti ijoollee gara amantaa musliimaatti dhufa irratti iddoo akka kiyyatti gaafiin kun sila awwala irra ture. Gaafiin kun garuu dhuma ta'ee baga nafini. Jalqaba irratti dhuguma. Bu sheer godha taartaaf godha ana utuu hin taane namoota baay'ee irra wanti kun gahee jira. Ijoollee gara maal jedhaniini yoo dhiirti tokko gara amantaa kan dhuftee dhalaa barbaacha dhaqee jedhu dabalata lammaffaa mallaqa barbaacha dhaqee jedhu sadaffaa anaa kanaani giiftii barbaada deemtee naan jedhani asliin gaddamu yoo miilee irratti ati giiftii barbaada deemtee naan jedhan alhamdulillah rabbi tokkochu giiftii anis dalagachaa jira biyyaan baachira yookiin giiftii asirratti naa kennu guyyaa lama guyyaa sadii nan oolchu giiftiidhaan miti kanan deemu. Ijoollee kiyyoo akka dubartii barbaaddaa oonaan jettanii fi bagan deeme maaliidhaaf? Isinoo achi keessa akka jirtani maaliif isin dhiisee deeme? Gaafi isiniifuu hanqina keessa maal isirratti argee deeme? Ijoollee shamaraatiin dhiira barbaachaa kan deemtanii dhiirti kiristaana maal gochaa jirti? Bultiif hin taatumu? Waan namni qabu san hin qabdumu? Maaliif jettu yeroo baay'ee? Tokko hanqina yeroo kana jedhani ijoollee dhiiraa achi keessa jiran yeroo dubartiin dhiira barbaacha deemtudhani dubartiin dhiirti kiristaanummaa keessa jirtu hanqina waa hundumaa akka qaban beekuun nu barbaachisaa jira. Uf beekaa waa dubbachuun barbaachisaadha. Bultiif hin taatanii jettee isinirraa deemuu dandeessi. Nama sobanii jettee isinirraa deemuu dandeessi. Garuu jecha kana hin fayyadaminaan jedhaa akka kiyyatte jechaadha. Warroon achirraa jecha kana fayyadamtan. Dhiiras yoo jettani maaliif deeme nu dhiisee si jammar nu maalitti balleessine? Sila waan isin qabdan sanii isaan hin qabani moo? Moo amalli keessantu amala dubartiin musliimaa isinirraa dhiira keessanii yeroo fudhattu isin amala toltanii maaf hin dhaabbanne gadi? Dubartiin keessan kan isinirraa deemtu dhiirti keessanii dhugaa itti dubbattanii wangeelli jaalala barsiisaa wangeelli fiqirii barsiisaa kun wedduu caalota akka ajaa'iba barsiisa. Isa kanaani maaf hin qabanne? Maaliif jettu jecha kana maaliif fayyadamtu? Yoo saniif illee deemte mi'aa isaanii beektee deemte kabaja isaanii beektee deemte bultii isaanii akkatti qabatan waan beekaniif beektee deemte dhiirtis yoo taate intallis yoo taate. Kanaafuu iddoo kanatti hanqina qabna iddoo kanatti hojjechuu dandeenya ni maaf hin hojjanne? Maaliif haasan faayidaa hin qabu? Gootummaa fuutanii kennaaf jirtan malee jechaadha. Uumaa gochaa hin jirtan. Hedduun sirraa gammadee aboo umrii kan kee rabbi si haa dheeressu wallahi lazim. Inshaallah leenca diinii rabbi si haa godhu. Jechi keetillee hedduu namatti mi'aawa hedduu namatti tola. Dargaggeessi keenya hedduun fakkeenya sirraa fudhatan jeen abdadha. Yeroo hedduu dhugaa dubbachuudhaa fi akka waan dubartiin takka yookaan achi keessa wanni hin jirre takka agartee dhiirticha keessa hin jirre akka namni faayidaan deemu waan akkanaa kadhaanii maali beektaa qalbii isaanii cabsuu barbaadaniiti. Waan biraatiif mooraala isaanii tuquudhaaf. Keessaan dhaqanii koomentiidhaan arrabsuu kuni kaayyurraa if duuba naman deebisu. Osoo harkaa fi miila illee si cabanii hajji amanu gartee lubbuuteeti gartee haqatti namni amanu wanta akka naamileen cabameef duuba irraan deebi'u inshaallah immoo hedduu nu galatoome. Warra jala jirtan inshaallah taap koppii linkii nu godhaati mee ustaaz Abdul Fattah inshaallah gaafii fi deebisaa obboleessa keenya amaan wajjin goone hanga takkaas dhagaa jirta jeetii yaada nasihaa asirratti qabduu jiraate ustaaz فليتفضل مشكورا ومعجورا بارك الله فيك. بوجو ستي زرو
ستي مجتو دقيقة سدي مارس نيجا فد أستاذ عبد الفتاح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام congratulations welcome والجلد بريو مسجاني برد بسين ترى اتبي البلمي welcome back حبيبي يا بركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميلة أستاذ أمانين كان سيمي نوف كافدا النسي وان نيو في هرياساتي لبفتني تدران أينو أمان كنو أستر أمان بولشا كان جدكن مايكي بندو مايكي بند أمان مين ما يسنجولي مالك لو ما خيسا أكان الترفيو شنو يقول ورا إن شاء الله بريس عزلة مكايسا ماشي نقوله مايكي بندو أمانو مايكين كيف تشوف هذا أمان كان ندعان سجلت ينجر تقول سجلت ينجرو انجر أستاذ إسا سنان وري جراتن سيئنا تفكات لك أمان لولي تنجيبن ustaas okay sorry muutii irra gaadhee jira argaa hin jiru. إيه Akkasi أسانت waa'ee isaarratti utuu hasaa rubaateerii natti cufaa laata jedhetti nitti sakkaadhe. Kanaafuu gorsi kiyya xiqqooma kun isin hin gaachaadha. Warroonni keessattuu ijoolleen kiristaanaa jecha kana utuu fayyadamuu dhiistanii isin jira. Tokkoffaa irratti jedhu ulfinna ofirraa mulqaa jirtan. Namni tokko gaafa hin deeme أمان بوجا tiimiti yookiin achi keessa taa'ee yookiin amantii kan kee qofa sii guddisaa miti. Namni kun dirqama gara ofii isaa barate gara sammuun isaa ajaja deema. Kanaafuu namni kun gaafa deeme waa barbaacha deema hin jirina. Kuni gadhummaadha. Fakkeenyaaf dubartiin fa'aa dhiistee yoo deemte jedhan dhuguma bultiidha bara. Tokko hanqinna keessan agarsiisa. Jechaadha sirriitti agarsiisa. Hanqinni مالي achi keessa بسنج dhiirtiin jirtu dhiira meeqatu jira? Kiristaana keessa dhiirtiin jirtu? Zikkaarnee shamarran hin jirtu? Achi keessa maaliif fuudhuu dide? Kanaafuu warroonni dubartiin gara musliimaa dhuftee isinirraa bultiif hin taatan jetteetini akka dhufteetti ofii keessanii mirkaneessitu jechaadha. Laayik gootan jechaadha. Akka ajaa'ibaatti jechaadha. Mirkaneessitu. Laakiin أنا hin أصلا fedhine أقول jecha kana. ليه سين إيه Yoomnu warra koomentii lama dubbisaan isin dubbadha. Yoomnu fuudhaa jennee ufuma keessanii jettu ufuma keessanu yoo dhiirti tokko deeme maal jettu dubartii barbaacha deeme yoo dubartiin takka deemte dhiira barbaacha deemte maaliif jedhama achi keessa dhiirti jirti waan taateef achi keessa dubartiin jirti waan taateef hin jedhamu yoo kana jettan taate kiristaana keessa dhiirti sirrii hin jirtu jechuu keessanii malee yookiin kiristaana keessa abbaan manaa gaariin hin jiru jechuudha malee jechaadha kun hiika biraa hin qabu. Kun isinillee fayyadu kun nama tokko duuballee hin deebisu kun jecha biraati. Kanaafuu gaafii biraa qabaatan gaafa na rakkoo hin qabu. قلتهم والله ما شاء الله قافي براك من سنجي يا رب جي سجنتا جرا تي في راتين دبرتو إن شاء الله ولين كوبي سنا جورلي مالس لهم ما هم داهو نمني انترفيو خنا كوباور بدن مليوني في أكسوما أستاذ خالد إندبيسا نما أصبحه دبوچو دندهو نمني الروافرة قرص الروافرة دندهو نما براتي فكيني تو دندهو إن شاء الله تي في نو تي في أكسوما عملتني الراين لين إن شاء الله سجنتا بريد دقوني الدبر سنا يا رب جي برزخين أماني وجينس إن شاء الله يرو ديوتي خان دبر سنو تها وان فكيني الروافرة دندهو إن شاء الله يا رب جي شمران كينياس waan bareedaa waan jabaa akka gartee ergaa ta'u inshallah oggaa sagantaa kana bifa gaafii fi deebisaatiin fenne isin qofaa miti namni kiristaanaa ta'ellee intarviin hojii godhuu ni danda'a amantii isaatiif namni ilaalcha bareedaa qabu amantii fedha keessa jiraatee na wajjin gaafii fi deebisaa godhuu ni danda'a barnoota waan namni irraa fudhachuu danda'u so
inshallah yoo rabbi jee itti fufna xiqqoo dhiyeenya online irra hin turre yeroo dheeraa rakkuma muraasa waan garaagaraatiin online irraa bu'ee ture amma inshallah cannaqaa qabee na baase isaa fi Khaalidii bakka nan jira qabanii na baasanii inshallah itti fufna Ustaasa nama waliin godhatan jechaadha. Tokko yoo qabaatte ammoo xumura irratti inshallah Aywa. yaada hedduu godhuutii nama galatoonfattoo jiraata. Aywa. Wanni asirratti jechuu barbaadu gaafii deebii kana utuu cimsitan irra gaariidha. Tokko faaratti wallahi alhamdulillah rakkina tokkollee na irra hin geenye ijoollee baay'ee rakkina hedduun qunnamanii hedduun beekanii gaafa mantee kanatti yeroo dhufanii gaafa maatiidhaan hiriyatamanii hatta ijoollimmaa dhiiraa yoo jala jirte jechaadha hedduun isaanii kan curqufamanii maatiin isaa kan baasee manaa irratti irraadhe maatiin isaanii qabeenya kan dhorkate namoota hedduu jiru. Namoota yaada isaanii iddoo itti ibsatan dhaban hedduu jiru. Keessattuu ilmi dhiiraa akka ta'e illee ta'ee jechaadha milikee illee jalaa hin baha. Ijoolleen dubartii jechaadha yeroo amantaa kanatti dhufanii giddiitti kan qucee qabanii gara amantaa duraatti kan deebisan tokko lama miti. Sodaachisanii jechaadha. Sodaarraan ka'e kan deemanii hedduudha. Ustaasonni beekti. Oroonni waa'ee kana gaggeessan hundumti beeka jechaadha. Kanaafuu gaafiif deebii kana yoo gootanii namni siin jajjabaata jechaadha. Namni si Keessatti amaan kiyya wallahi waan bareedaa kaaste nama islaamummaatti dhufuu isaatiin rakkoodhaa jecha rakkatee rakkoo saniin harka kennisiisuu barbaada yoo jiraate emergency kaalee nutti ergaadha. Mee ijoolleen gartee islaamaa namni gartee islaamaa taatan rabbiin islaamaa marti isin uume haddiin keessan jaalattan haa obboleeyyan keessan kaan jaalattan inshallah azalanii jirtan yoo jiraatan tokko tokko na barreessa. Ijoollee malee islaamaa osoo hin ta'in namoonni kaan na barreessa mee. Amaan dubbadhu barreessaa jirtami dubbadhu. Mee na barreessa. Hayyee ustaad beekaa. Na barreessa mee. Maasha Allah ni jirta wallahi rakkoon obboleeyyan keenya rakkoo teenya amma beekee rakkoo jira jechuudha miti yoo rakkoon jiraatte garuu yoo rakkoon mudatte garuu inshallah akka isaa mataa ol qabatanii jiraatan akka isaa mataa ol qabatanii dubbatan akka isaa mataa ol qabatanii diin islaamaa baratan gochuun qooda keenya jechuudha kana beeka tokko tokko keenyatti itti gaafatamummaa obbolummaa akkasiin irra jira nuti obboleeyyan gisee jennu وقال بر حديث الكرسي غشتي المسلم اخو المسلم كالبنيان وشدكم بعضه بعضا جن كما ربي عليه الصلاه والسلام كتك اباني غرين سا غري جبيس اكدابا جارما ما تكوت متكس انما المؤمنون اخوه تشوفتي وغرتي نما ربي تمني اوبليني سو اوبلوما تنسن جچانيس غوچانيس غچمسيني غرتي ان شاء الله اغرسيسو نور جراتا يو تري نموني وانتون كانسيسو مدته جرات اللي ان شاء الله gaafi fi deebisaa bareeddullee waliin goone sadarkaa gartee inshallah miidiyaa guddaarratti illee dhiyeessu rabbi jarratti hojjenna ustaad Abdul Fattaan osoo hin dubbanne dura amaan namoonni ati galatoonfachuu barbaaddu inshallah yoo jiraate kanaan goolaba. Ayyesh galatooma hedduu galatooma naaf yeroo keessanii fi yaada koo akka dabarfadhus gochuu keessan akkasumas dubbiin guddattee fi fardattee fe'anii itti yeroo hooni haasaan baay'atee fi xiqquma keessaa waa fudhatan jechaadha yoo hubannaa qabaatanii duuba deemanii iddoo jiranii laaltee jechaadha abbamatu waa hubataadha malee gidditti namatti fe'uun hin jiru sitti himan malee sitti dhuunis hin jiru waan sitti himan kana situ ufittidha waan sitti himan kana ofii keetii barte ofii keetii irra geetta malee jechaadha namni kamuu namni giddiidha namatti hin hidhu yookiin namni kamuu wanta kana fuudhulee namni gurra qabee nama fidu hin jiru namni barateetii karaa isa baasu hubateeti kan nuuf jechaadha. Garuu duraan dursitee jechaadha achuma keessatti hubannaa qabaadhu gaafa dhuftee hubannaa argatta jechaadha. Idduma keessa jirtu sanitti dura jabaadhu achi keessaa bari. Achi keessatti yoo waa sirriitti bartee qulqulleeffatte dhuftus jechaadha achi deemuu hin dandeessu. Maaliif achi keessa waa argite waan ta'eef jechaadha. Gaafa garuu achi keessatti waa gadi ilaaltee waa sirriitti hin barree gaafa dhuftee jechaadha achitti naafa jettee abdeebita. Amma namni waa hubate achi keessa deemuu hin danda'u. Biraa dhufe waan ta'eef argee dhufe waan ta'eef karaa itti dhufe kana maal ta'a jabeeffachaa deema jechaadha. Amala akkasii qabaadha. Duraan dursa jechaadha. Warroonni dhuftanis jajjabaadha. Rabbiin haala kulli isin haa eegu. Maatii keessa haa eegu. Jireenya keessa haa eegu. Jabaadha isin hin jira. Silaa amma yoo asirraa gabbuutanii irratti duuluudhaan dhuftu kuni waanuma beekamaadha. Rakkoo hin qabaatu. Duulaa. Adeemsi nama gurra isinii kennuu miti jechaadha. Garuu isarratti duulattanii
ofillee hin miitan. Nama isin laafuu miti. Achumatti beekadha. Kana isin hin jedha. Garanuu si jabeessuu qaba inshallah. Umurii nu dheeradhu inshallah hamma ilmi muuminni tokko turuudhaan malu addunyaa rabbi si haa tursiisu. Diiniinis duniyaanis darajaa khairatti ol nu haa fuudhu. Dargaggeessa waa hunda keessa fakkeenya ta'u rabbi si haa taasisu inshallah nasihaa